Akkam jirtu hordoftoota Caffee Miidiyaa oduu yeroo kana qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Hanga xumura oduu keenyatti nu faana turaa. Affeerraa keenya oduu waliin laliseessisaa. Akka biyyattiitti yeroo kurnaffaaf akkasumas akka bulchiinsa magaalaa Finfinneetti yeroo sadaffaaf agarsiisni waldaalee hojii gamtaa baazaarii fi simpooziyemiin gaggeeffamaa ture xumurame. Agarsiisni baazaarii fi simpooziyemiin mata dureen ga'een waldaalee hojii gamtaa gabaan ol jedhu amajjii 29/2016 hanga guraandhala 5/2016tti giddugala agarsiisatti gaggeeffameera. Sirna kanarratti qophiileen akkanaa qonnaan bultoota fi horsiise bultoota akkasumas oomishtoota fayyaduu qofa osoo hin taane hawaasni fayyadamuun gatii madaalawaadhaan oomishaalee baazaarii irratti dhiyaatan bitachuuf carraa kan uumu ta'uu ministeera qonnaa Dr. Soofiyaa Kaasaa sagantaa kana babal'isuudhaan oomishni biyya keenyaa sadarkaa idil addunyaatti beekamtii akka argatu sosochii baazaarii kana babal'isuun qopheessuun barbaachisaadha jedhaniiru. Agarsiisa fi baazaarii kanarratti daldalli waliin birrii miliyoona 44 ol gurguramuu kan eeran Komishinii Waldaalee Hojii Gamtaa Itoophiyaa Dr. Gitaachoon yeroo gabaabaa keessatti waldaaleen hojii gamtaa nageenya sirna gabaa eeguun akkasumas dhiibbaa qaala'insa gabaatiin hawaasa irra ga'u salphisuudhaan tasgabbii gabaa hawaasa keessatti ga'ee isaanii bahatu jedhaniiru. Kana malees oomishtoota fi fayyadamtoota gidduutti walitti dhufeenya gabaa baadiyyaa fi magaalaa itti fufiinsa qabu uumuuf bu'uuraalee gabaa keessumaa manneen kuusaa fi uwwirtuuwwan daldala babal'isuun cimanii hojjechuu fi deeggaruun barbaachisaa ta'uu komishinarichi himaniiru. Agarsiisni baazaarii fi simpooziyemiin akka guutuu biyyaalessaatti yeroo kurnaffaaf akka magaalaa Finfinneetti yeroo sadaffaaf gaggeeffame irratti waldaaleen hojii gamtaa gosa hundaa hirmaachuudhaan gaheen waldaalee hojii gamtaa gabaa caalaa akka ta'e qabatamaan agarsiisaniiru. Gama biraan ammoo baazaarii fi simpooziyemii qophaa'e irratti waldaan dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa waliigalaa hirmaannaa gaarii taasisaa ture. Waldaan dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa waliigalaa hirmaannaa isaatiin oomisha kuduraaf muduraa midhaan dheedhii kan akka xaafii, boqqolloo, talbaa fi kan kana fakkaatu gatii madaalawaa ta'een dhiyeessaa turuu pirezidaantii waldaa dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa waliigalaa obbo Sanyii Idashuu himan. Waldaan dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa waliigalaa guddina diinagdee ariifachiisuuf akkasumas hojii waloo ilaalchisee saffisiisuuf waldaalee hojii gamtaa jala jiran walitti hidhamiinsa taasisaniiru. Dhuma irratti waldaan dargaggoota Caffee Hojii Gamtaa waliigalaa haala gaariirra jiraachuu fi dhiyeessii qulqullina qabu dhiyeessuu isaatti gammaduu fi dinqisiifachuus fayyadamtoonni dubbataniiru. Komishiniin Gumurukaa ji'oota 6 darban galii birrii biliyoona 97.6 walitti qabu beeksise. Komishiniin Gumurukaa ji'oota 6 darbe qaraxa gumurukaa fi taaksii irraa galii birrii biliyoona 97.6 walitti qabu beeksise. Galiin kun bara darbe yeroo wal fakkaatuun yoo madaalamu caalmaa birrii biliyoona 9.9 akka qabu himameera. Komishinichi raawwii hojii ji'a 6 magaalaa Hawaasaatti gamaggamaa jira. Komishinii Gumurukaa dabalee qabataa gamaggama kanarratti akka himanitti komishinichi ergaa isaa bahuuf hojii hojjechaa jiru milkaa'inaan argamaa jira jedhan. Bara baajatichaa komishiniin Gumurukaa ji'oota 6 darban galii birrii biliyoona 97.6 walitti qabu beeksisaniiru. Qabeenya uumamaa godinichaa keessatti argamu dabaluu fi fayyadamummaa uummataa guddisuuf hojjeta. Qabeenya uumamaa godina Harargee lixaa sirnaan misoomsuu fi fayyadamummaa diinagdee uummataa guddisuuf ni hojjanna jedhan ministeerri galiiwwanii Aynaalem Nugusee. Godaanban yaadannoo injifannoo Adawaa seenaa fi seenessa dhokatee fi dabee sirreessuu keessatti gumaacha guddaa qaba jedhan kantiibaan bulchiinsa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanach Abeebee. Barootaaf wanti injifannoo guddaa addunyaa kanaa madaalu dhabamuun yeelloo ta'uu yaadachiisuun waan isa madaalu ijaarreerra jedhan. Hojiin kun akka hojjetamuuf yaada ka'umsaa ministeerri muummee Dr. Abiyyi Ahimad kennaniin waan ta'eef nan galateeffadhas jedhan. Godaanbaa kanas lafa barootaaf faayidaa malee ture irratti ijaaruun iddoo hawwata turistii dabalaa magaalaa Finfinneef gumaachineerra jedhan. Injifannoon Adawaa daandii fi fakkeenya mallattoo bilisummaa uummata gurraachaa ta'ee kan abbootiin keenya wal dhabdee xixiqqoo cinaatti dhiisuun birmadummaa biyya isaaniif gamtaan duuluun nuun gahan jedhan. Seenaan kunis seenaa fi birmadummaa uummata gurraachaa boquu kan ol qabachiisedha jedhan. Seenichas ta'ee hojiin seenicha madaalu gar-tokkeen yeroo ammaa garuu seenaaf seeneffama sirriin qorannoo deeggaramu hojjechuun danda'amu kantiibaan Adaanech himaniiru. Daa'imni illee gootummaa fi seenaa guddaa addunyaa abbootiin isaanii hojjetanii darban akka beekaniif goda hambaa daa'imni ijaarsa seena qabeessa kana keessatti hojjetamuu dubbataniiru. Daa'imni ganna 6 bilbilaan gargaarsa gaafachaa turte guyyoota booda Gaazatti duutee argamte. Daa'imni ganna 6 ji'a darbe magaalaa Gaazatti achi buuteen ishee dhabame erga taankiin Israa'el haleellan irra ga'ee firoottan ishee hedduu fi ogeessota fayyaa ishee oolchuuf yaalan wajjin hundi du'anii argamaniiru. Hindi Raajaab yeroo sanatti Adaadaa Wasiila fi durbiiwwan ishee 3 waliin ta'uun konkolaataan magaalaa keessaa baqachaa turani. Sagaleen haasaa bilbilaa Hindii fi hojjettoota lubbuu baraaruu jidduu ture. Daa'imni waggaa 6 kun konkolaataa
sana keessa qofaa ishee lubbuun akka haftee turtee fi reeffa firoottan ishee gidduu humnoota Israa'el jalaa akka dhokachaa turte agarsiisa. Akka lubbuu ishee baraaraniif kadhaa isheen taasisaa turte yeroo sagaleen dhukaasaa otoo dhaga'amuu bilbilli adda citee xumurame. Ogeessonni fayyaa waldaa Addeessa Diimaa Filisxeem bakka kanaan dura akka dirree waraanatti cufamee ture kan qaqqabuu danda'an sanbata ture. Konkolaataa gurraacha Hindi maatii ishee waliin ittiin imalaa turte foddaansaa caccabee konkolaatichi rasaasan uramee argatan. Ogeessi fayyaa tokko akka gaazexeessitootatti himetti reeffa namoota 6 kan hundi rasaasan ajjeefamanii konkolaataa sana keessatti argaman keessaa tokko reeffa Hindi turte. Meetira xiqqoo fagaatee konkolaataa biraatu ture. Guutummaatti gubatee kan mootorri isaa lafatti jijjige ture. Kun ambulaansii akka lubbuu Hindi baraaruuf ergame akka ta'e Addeessi Diimaan himeera. Ogeessi fayyaa Yuusuf Alzeenoo fi Ahimad Almaduum yeroo ambulaansichi humnoota Israa'eliin haleelamee akka ajjeefaman waldaan Addeessa Diimaa himeera. Waldaan Addeessa Diimaa Filisxeem ibsa baaseen amajjii 29 ambulaansichi akka bakkicha ga'een Israa'el beekaa irratti xiyyeeffachuun haleelte jechuun himeera. Dursanii bakka sana seenuun daa'ima kana lubbuu baraaruuf akka ambulaansiin achi darbuuf eeyyamni argamus humnoonni Israa'el beekaa hojjettoota Addeessa Diimaa irratti xiyyeeffatanii haleelan jedhe. Ogeessota fayyaa gara Hindiitti erguuf sa'aatii dheeraaf humna waraanaa Israa'el waliin haasaa akka taasisan hime. Waliigaltee taasifnee eeyyama arganne jechuun dubbii himtuun Niibal Faarsaak jalqaba torban kanaa himtee turte. Yeroo achi ga'an hojjettoonni ambulaansii keessa turan konkolaataa Hindii keessa turtee fi Hindi akka argaa jiran mirkaneessanii turan. Sana booda wanti nuti dhageenye dhukaasa dheeraa ture jedhan. Kabajamtoota hordoftoota keenyaa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kana fakkaata ture. Hanga xumuraatti nu hordofaa turuu keessaniif galatoomaa jecha qophiilee caffee miidiyaa afaan waliin turtii gaarii.